አንቺን ማን ብለሽ ነው ደወልሽ? በፍቅረኛ ደውለሽ ማን ልበልሽ? Ashama akan jirtan da wuce ta channel Urji Media naga ki sani naga sani fata baka jirtan naga wurbi yake saurbi ala naga sani fata jecha ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ የዛሬ ደግሞ ትንሽ ፎቶ ላይ እንደምታዩት ትንሽ እዚህ ላይ ላወራ ያለው ማለት ነው። የሚገርም ነው። ኧረ ምን እንደምንሰማ አናውቅም ዘንድሮ። እውነት በጣም ይገርማል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። እና ወሪ ማቲን አንታኒ ማቲን አፍታይ ሰብጎቹ ማቲ ጎት ደበላ ማይሲን እንጀራ ሐራ አኩማ ገልመረቲ አርጊተኒ ጀቹዳ wantoota nama ajaa'ibutu dhufaati jira jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha wanta baay'ee jechuudha asirratti irree argaa jirtanii galma irratti irreeni maal akka ishiin jettee argitaniitu namni tokko yaa gaafa wal jaalatu sijjammari idmeedhanis osoo wallaalanii gaariidha garuu yeroo tokko immoo idmeenis murteessaa miti jenna nama faatu jaalalli haa jiraatu malee garuu immoo alaqixii tokko shamarri tokko baay'inaan kan dhiira baay'inaan nama jaalatu tokko yoo ta'e azazuuf irree ni ulfaata namni tokko abbaa manaa gaafa namaa ta'u haalli yoo xiqqaate irreen idumee waliitirra jechuudha umrii tokko jira miti ati 20 hoo taate innis 20 ati 30 yoo taate innis 30 yoo akkas ta'e garuu wal qixa waan ta'eef jechuudha namoota wajjin guddate garuu gaafa ishiin haadha isa caalte amma fakkeenyaaf gizee dura irratti jechuudha haadha filmoo fakkaatanii jedheni jechuudha abbaan gaafata sun haadha filmoo fakkaatanii jenna ara jettee aarte jechuudha ishiin duraa suni haadha filmoo miti fiqranyaa kiyya jaalallee kooti jettee jechuudha. Saniyyuu immoo inni immoo dhiirri tokko jechuudha dhiirri gobaziin jira dhiirri sanafiin jira shamara gobaziin jirti shamarri sanafiinis jirti jechuudha. Walumaa hundumtuu dhiirri bichaan sanafiidha shamarri bichaan gobaziidha wanti jennu jiru hunduma keenya keessayyuu ni jira jechuudha. Haa ta'u malee haga ta'e tokko kan nuti bareedu shamaruma sanafiitirra bareeda dhugaa rabbi dubbachuuf maaliif yeroo kamiyyuu shamarri haga dhiiraa hin hojjetti garuu dirqama dhiirri gaafa nama fidu abbaan manaa ta'e abbaan akkamitti akka nama guddisu akka abbaa manaatiitti alaa fi mana isaa keessa taa'eeti kan nama guddisu. As keessatti mucaan amma akkasitti fiqranyaa hin qabu ani fiqranyaa taati silkii irraa fiddee raawwatte ani fiqranyaa isaati jettee ni beektaa wanta nama ajaa'ibu keessaa jechuudha wanta nama dinqisiisu keessaa. Akkana booda jetteen innaasan innaa gaafatamu eeyyeen jedhe maal jetti jedhe mucaan kun har'a birrii dhabee tananii ishiitti dhiyaadhe malee fiqranyaan kiyyammoo sanii jedhe. Agari innis kan ishii barbaade maalummaa jireenya boodatiif yookaan immoo jireenyi tanaahuu jalaa deema hin jenne amma fakkeenyaaf gaafatanumatti dhufu umrii ishee akka guddoo ta'e ni beekaa. Ishee san wajjin immoo umrii isaa yookaan immoo walgituu danda'a. Isaa walqixee ta'uu danda'a. Kanaafuu ishee san teechisee raawwatee tana wajjin jedhe. Tana idmee ishee akkasumatti jalaa deemeera. Ammas immoo idmee ishee jalaa gubaa jiraayyuu jechuudha laa. Osoo qormaanni kun dhufuu baatee qoran baatee birrii ishee fudhataa tuni laphee dhugaadhanii bakka hiriyaa kooti jettee fudhatte kaa. Yoo tokko qalbiin shamarraa xiqqoodha yoo jedhamu osoo namatti fakkaata dhugaadha. Amma mucaa isheetii xiqqoodha. Isheen namummaa laaltee malee namummaa fi yookaan immoo idmee ishee haala deemsanii laaltee ta'uu danda'a. Namni tokko gaafa idmee daa'ima barbaaduu danda'a waan ta'eef saniif ishiin kan isatti dhiyaatte akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Suularratti hin argitanii isheen xiqqoo guddaadha inni xiqqoodha. Inni shawwalee jiraachuu barbaada. Gaafa biraa gaafa xiqqoo harkisaa godhate gaafa harkarratti godhate yookaan bakka of ga'e ishee san bira dhaqatan hangata. Tanarraa immoo yookaan tuni daa'ima sin arganne jireenyi ishee akkasumatti gubate jechuudha. Kan duraan gubate caala immoo ammayyuu jireenyi ishee akka gubatu kan taasisedha jechuudha. Wanti nama aarsu jechuudha. Wanti nama gaddisiisu. Ishiis ta'ee innis ta'ee badii qabanii jechuudha asirratti.
osoo isheen isa haagasan laaltee jechuudha booda hoo dhumni isaa hoo fuuldurri isaa hoo dhuguma idmee kootiin nama sanu yeroo ammaa kanatti unkoo waxxaatii dargaggeessa ganaa waggaa 25 minaa fa'aa osoo hin taane namoonni guguddaanuu yeroo badaa jiranudha jechuudha dhiironnis. As keessatti kan isheen idmee ishii laaltee gizeessitti dhahitu ganaa idmee ishii biraa jalaa gubaatee jira jechuudha. Amma jaja bichaa gubee osoo waggaa 6 ta'ee raate hoo ilaalimee amma idmee ishii irratti dabala ture. Wanta nama aarsu keessa jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf wanta nama aarsudha jechuudha wanti kun akkuma argitan jechuudha. Ittaansa itti dabalee immoo suura ittaanu sanitti akkuma argitan sanitti isheen tun immoo abbaa manaanii qabdi ture abbaa manaanii qabdi isheen tuni jechuudha. Inni kun immoo hin beeku abbaa manaa sanirra qabeenya hiratte isaaf kanaaf immoo bitteefitti jechuudha taaksii. Ila asitti immoo isheen sun immoo ana nangitu jette isheen tun illee eenyu jaalatti birrii isaa hin jaalatti jaarsummaa isaa hin jaalanne jechuudha. Jaarsummaa hin jaalanne birrii hin jaalatti xiqimiidhaan wal jaalatan jechuudha. Isa kana haa jaalattu malee inni isaa jaalatu innumti amma kun jaalate immoo waanuma ishii sanarraa fiddee dhuftee qabeenya qabaatuuf duraan jaalate malee dhugumaan miti kan jaalate iyyuu si jammariyyuu garuu haa ta'u malee yoo har'a dhiisee deeme immoo qabeenyi sun kan ishiiti waan ta'eef ofii akka duwwaatti waan beekeef itti araaramee ishii jedhe malee maaliif qabeenya sanarraa fiddee dhufte dhiira jaarsa sanii idmee kootii miti kan wal nagatuutiin jiraachuu barbaadaa jette. Xabaqaadhaan illee naasoftii sanirra hin jetti ilaali. As keessatti wanjaloota meeqatu akka jiru as keessatti cubboota meeqa akka jiru keessatti hubachuun ilmi namaa ni qaba jechuudha. Maaliif? Gochoonni ishiin goote gochoota fudhatamaa miti ana biratti. Amma fakkeenya faraarseera namni addaan ba'uu hin jaalatamu iyyeen namni gaafa diigame das naman jedhu dhugaadha das nan jedhu. Garuu jaarsa san immoo hagam akka waatii urtu cubbuun jaarsa sanii hunda saniitti irratti abbaa araarsee kanaatirra ni jira jechuudha. Isa saniifis dhugaasa gaafa deebisame gaafa saniin hin jaalatu. Osoo amma qabeenya san jaarsa saniif deebi'e mucaan kun har'a immoo dhiisee deema. Kanaaf gaafa jaalatamu jechuudha. Gaafa namni tokko wal jaalatu odamees murteessuu qaba. Haala namummaa fi yookaan birrii qabeenya jaalachuu dhiisame osoo namummaa wal jaalatame gaafa jaarsa kanatti seerumtus durumayyuu gaafa jaarsa kanaan tole jettu yookaan maatii jedhee siin fudhu durumayyuu birriidha jettee jette. Egaa birrii qabaattee harka isheetti birrii godhattee immoo jaarsi tokkos immoo gaafa idmee isaatiin idoon fuudhin maaliif innis daa'ummaa barbaada malee anamma isaa jaarti kana hin barbaadu. Daganaa akkas ta'u wannu jechuu barbaada akka dargaggeessa gaafa ta'u immoo innis hin uwwama. Har'a birrii isaarraa guurrattee raawwattee qabeenya goote raawwattee garaana biddee dhufte. Inni kun immoo qabeenya ishee ilaalee raawwateetti hiriyaa ishee ta'urreen isa sallaaleeti jechuudha. Isa sallaaleetti dhufeera. Har'a yeroo kana keessatti jechuudha yeroon tun jechuudha. Addunyaan tun namoonni hundi oduu kaffata shamnu ta'e jechuudha namoonni hundumtu seena adda addaa qaba jechuudha. Taarikii adda addaati kan nama keessa jiru jechuudha. Dhugaa wanta nama jibbisiisu wanta nama aarsu jechuudha. Wanta baay'ee nama aarsati jirudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf baay'ee nama aarsati jira jechuudha. Haalonni isaa natti tolaa hin jiru jechuudha. Maaliif sittiin bareedu jechuudha. Yoomiyyuu sittiin bareedu. Beekwani jecha itti dubbadhu jecha badaadha. Maaliif jechoonni isaan fayyadaman urreenii tokko tokkummaa keessaa ba'ee amma mucayyoon takittii wayii asuma keessatti suura kanarratti argitanii barsiisa ishee qabxii yoo dhabde mee barsiisa mucaan kun baay'ee ishee jaallataa ni beekti as kana biraan ani si'een ala shamarra biraan beeku shamarra biraa miti haasa'ee iyyuu hin beeku jedhe mucaan kun jechuudha. Akka dhugaasaa hin beeknu kan dhugaan immoo dhugaadha jennee bijaa fudhachuu yoo danda'an haa ta'u malee mucayyoon tuni sanuun aarte. Qabxii yoo dhabde qabxii hin dhabde dhugaadha. Barsiisan tokko tokkos gaariin jira. Barsiisan tokko tokkos gaariin kan jira. Egaa qabxii dabaluu barbaade yookaan qaama ishee barbaade yookaan immoo ishee wajjin laayivii dabarsee osoo hin taane yoo barbaade yoo ishee dhafazzane yoo shamara tokko yookaan jedhee akkasumatti dabaluufi yoo isa kennite sii dabala yoo isa hin kennin immoo hin dabalu jechuudha. Inni kunillee waan jala jechuudha. Barsiisan tokko tokko gaariin jira akka abbaa barsiisan tokko tokko badaatu jira jechuudha. Akkuma isaanillee badanitti jechuudha. Amma mucayyoon tuni yookaan jaalatteetis ta'uu danda'a. Yookaan immoo giddiidhaan garuu immoo jibbiteet akkan jenne akka barreeffama isiititti odoo daggamne kan jettu suni jechi jedhamu kuni
maaliif jette isa shawwaddee akkasitti jiraachuuf immoo jechuun dhugaa gaafa sobdee raawwatte gaafa dhugaan bahee jechuudha dhugaa bakka itti littu hin qabdu jechuudha. Garatti dheeffitullee hin qabdu jechuudha. Maaliif dhugaan hin turti malee hin qallattu waan taateef hin turti garuu dhugaan sobni garuu ni baay'ata dhugaan garuu xiqqoodha. Xiqqee baay'ee dhibboodha jechuudha dhugaan. Baay'ee dhibboodha sobni garuu guutuudha jechuudha. Sa'aatii 24 sobna jechuudha. Yaada keenya ni sobnaa, keessa keenya ni sobnaa, gubbaan ni sobnaa bakka kana jechuudha. Dhugaan garuu nu keessatti xiqqoo jirti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu hundi keenyayyuu dhugaa of taanee osoo of ilaalle. ሱስ ውስጥ የገባችሁ ላንተ ብላ አይደል? እውነቱን ነጋገር ከተባለ ሁሉ ነገር ላንተ ብላ ነው ያረጋችሁ። osoo ገብቷል? ትንሽ ለመረጋጋት dhugaa yeroo kanatti osoo namni hundumtuu sirriitti bakka wallallaalee jechuudha odoo wal qoratanii jechuudha dhugaa akka kawaabiitti irreen jechuudha namni tokko akkasitti miidiyaa kanarratti amma wantoota baay'eetu nama aarsa wantoota jechuun biyya alaatirraa sirumayyuu biyya alaatirraa akkana ta'aniiru jennu jechuudha amma biyya adoonni badaniiru raawwataniiru jenna. Isaanirree kabadaniiru waliigala godhamee akka godhamurreen addunyaan beekera akka badanirree addunyaan beeka. Biyyi keenya garuu wannoodhaan hin du'ama akkasumatti walajjeessa maaliif maalidhaan walajjeessanii amma immoo kanaan kan badaa jiramu jechuudha. Asitti abbaa manaa lafa gootee raawwattee dhiira biraa asitti immoo ishii lafa godhee raawwatee kanan biraa. Maaliif barbaachise namni tokko jireenya gaafa jedhan wal jaallatanii nama tokkoo fi tokko nugaa jedhanii seenanii miti. Maaliif immoo akkasii barbaachise maaliif gocha akkasii godhamu barbaachise dhugaa rabbii akkamitti deebi'anii jireenya isaaniitti qaxxalaniitu ittiin ulfaatu. Baay'ee ittiin ulfaatu jireenyi isaanii duraan jiraachaa turan keessatti namni tokko har'a yeroo ammaa kanatti dhoskitee dhoskee godhaa dhukkubni jira har'a yeroo ammaa kanatti kanaan booda amma dhukkuboonni kanaan dhufanii meeqatu jira. Han ishiin fiddeef inni du'a nama 4 akka du'u. Ishee sanii yookaan cawaa ta'uu dandeechi qabatee fidhaa erga tokko nama 4tu bada jechuudha. Isheen tun yoo deemte sawwajjin hin balleessiti inni immoo galeesniitii duraas hin balleessa. Isheen kunis dhirsaas hin balleessiti inni dhaqeeniitii biraas hin balleessa jechuudha. እና ውድ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ያወራሁት በኦሮሞ ስላወራሁት እንግዲህ በግጥም እኔ ያልኩት እዚህ ጋር መግባ ላይ እያያችሁ ነው ደግሞ ሚዲያ ላይም እያያችሁ ነው እና እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው የሶስቶቹን ታሪኮችን በጣም ነው የሚደንቁ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ምንድነው መሰላችሁ አሁን እሷ እድሜዋ ስለሄደ ብቻ ትንሽ ከሷ እኩያ ያለ እውነት ያገባች ያወቀች እሷ ለፍቅር የእውነተኛ ፍቅር ነው ለምን የሆነ በቃ ፍቅር መስሏት ነው በቃ ያኔ ሁሉም ሰው ወንድ ጥሩ ነው በቃ ይሄት እሱ ግን የፈለገው እውነታውን ሲያወጣ በኋላ ላይም ሲያወጣ ብሯን ብቻ ነው የሚፈልጋት እንጂ ሌላ ጓደኛ ያለ ሰው ደግሞ ባሁን ጊዜ ባይሆን ወንድ ማለት ነው ወንድ ስራ ቢያደ ኩል መሸከም እኮ ይችላል ብዙ ነገር ባይሆን እኮ ይሄን መሸከም ይችላል ወንድ የፈለገ ቦታ ቢያደር ሴት ልጅ ናት እንጂ የፈለገችው ቦታ ማድረግ ማትችለው ችግርም ቢደርሳት የሚጎዳት እሷ ነው ለምን የሆነ ነገር ቢያጋጥማት የሷ እንደገና ችግር ላይ ነው የሱ ግን ባይሆን ይሄን መሸከም መኖር ይችላል ለብሩ አብዷ ለጥቁማ ብሎ ይወዳታል ያቺ ደግሞ ፍቅረኛዋ ነው የሷ እኩል ናት ያቺኛዋን በኋላ ላይ ምን ልትሆን እዚህ ጋር ምን እንዳሉት እንዴት ነው ምርመራ የለም ምን የለም እዚህ ጋር የሚመጣ ነገር ምንድነው ያስጠላ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያለ ሰው ማለት ነው መቼ ነው የኛ አገር ሰላም የሚሆነስ እንዲህ አይነት ነን ያለን እኛ እኮ እውነት አጽያታችን ስለበዛ ነው ፈጣሪ የሁላችንም በእያንዳንዳችንን ውስጣችንን ስለሚያውቅ ነው የሁላችንን የሰውን እናወራለን ከኔ ጀምሮ ማለት ነው የሰውን ማውራቶች በእያንዳንዳችን ብንየው ግን እንደዚህ አደርጋለሁ ብዬ አላስብም በእድሜው እንጃ አላቅም ፈጣሪ ይጠብቀን ለሁላችንም ልቦና ይስጠን እዚህ ጋር በጣም የሚያስጠላ እውነት አንዳንዶቹ አስተማሪዎችም ብዙ ነገር ያደረጉት እንደዚህ ተማሪ የሚያስቸግሩትም አሉ ከዩኒቨርሲቲ የሚያባርሩትም አሉ በሱ ለቁ በአስተማሪ ብሎ ለቃ የምትወጣም አለች ብዙ ነገር ነው የሴት ችግር ማለት ነው ግን አንዳንዱ ሴቶች ጥፋተኛ አለች ግን ሁሉም አንድ ሴት ተብሎ ይሰድቡናል ማለት ነው አሁን እቺን ሴትዮ አሁን እናቱን ብሎ ይስቃሉ ሌሎቹ ሚዲያ ላይ እሷ ግን እድሜዋ በምን እንደተቃጠለም ለራሱ እና መቃጠሉን ብቻ ነው አሁን ልጅ ልትፈልገው ትችላለች
ያንን ነገር ስላላገኘችው አሁን ለሷ እንደዛ ነው እሱ ግን ሌላ እዚህ ጋር ጥቅሟን ወስዶ እዛም በኋላ ይሄዳል ያቺኛዋ ደግሞ የሰውዬ የሽማግሌውን ብር ተመሳሳይ ናቸው እኮ እነዚህ አሁን እዚህ ጋር እሱ ጎዳ እዛ ጋር ደግሞ እሷ ትጎዳለች ማለት ነው ሰው ከሰውዬ ጋር ከሽማግሌው ብሯን ወስዳ ከዚህ መኪና ትገዛለችና በኋላ ላይ እንደዚህ ይወጣል ከዚህ ይልቅ በእውነታ ቢኖሩት በኋላ ላይ እኮ ይሄ እኮ ጠፊ ነው ብርም ቢሆን እኮ ይጠፋል እውነታ ግን አጣፋል በሪ ግን ይጠፋል መቼም የሰው አቅ አንቺ ላይ ካለ መቼም ላይ ይጠፋል መቼም ይቆያል እንጂ ይጠፋል ለምን መጀመሪያ ያንቺ ስላልሆነ ዛሬ ልትደሰችበት ትችላለሽ ነገ ግን አያስደስትሽም የሰው ነገር አያስደስትሽም ነገ ለዛሬ ያስደስታል በዛሬው አይመስልም ነገ ግን በጣም ይጎዳሻል ከዚህ በላይ የሚጎዳሽ ነው የሚመጣብሽ